Ashamaa jirra jirtu hordoftoota kun nagaa qabdu bakka jirtan nagaa kooti arra jechuudha. Akkataatti feesbuukii peejii itti banatan isinitti agarsiisaa jechuudha. Peejii feesbuukii banannee dhuunfaa keenyatti guddifachuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin akka banannu isinitti agarsiisaa gadhumaan hordofaa. Warroonni haaraa dhuftan subscribe godhaa viidiyoo kun like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Okay, feesbuukii keesseenna. Ergaala kanaan Facebook keessenne iddoo sarara tuqaa iddoo gara olii kanarra tuqna. Sanaa booda iddoo kanarra pages kan jedhu kanarra tuqna. Achi booda kunoo iddoo mallattoo viidiyoo kanarra jechuudha. Create kan jettu kanarra tuqna. Sanaa booda get started kan jedhu kanarra tuqna. Haaluma salphaadhaanii jechuudha. Kunoo iddoo kanatti maqaa keenya barreessinaa jechuudha. Waa barbaadan jettanii maqaa ittiin banachuu barbaaddan sana barreessitu iddoo kanarratti maal jedhuani hojjedha iddoo kanatti next kanarra tuqtu maqaa keessanitti barreessitanii jechuudha. Sanaa booda iddoo kana keessaa tokko filattu jechuudha. Askeessa tokko filattanii tokkorra tuqtu. Sanaa booda next tuqtu. Sanaa booda iddoo kanatti yoo barbaadanii magaalaa itti guutuu dandeessu barbaadan immoo yoo hin barbaanne immoo iddoo kanarra tuqtanii bira darbuu dandeessu jechuudha. Booda sirreeffachuu dandeessu. Iddoo kanatti right yoo gootan next tuqtu. Bira isinii darbaa jechuudha. Kunoo banannee jirra. Iddoo kanarra tuqtan profiilii suura irra godhattu iddoo kanarra tuqtan coverii godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf mee irra tuqee suura tokko fidee irra godha. Suura tokko as keessa fidee irra godhame. Mee kana Jawaar kanarra godha. Kunoo jechuudha. Haala kanaan yoo barbaadan yoo suura sana sirreeffachuu gabaafachuu barbaadan asirra tuqtu. Sanaa booda akkas buttu jechuudha. Namoonni dhibu iddoo kanarra dan gootu iddoo kanarratti save gootu jechuudha. Kunoo jechuudha amma profiilii irra godhadhee amma coverii irra yoo barbaadan godhachuu dandeessu jechuudha. Asuma irra gadi tuqtu. Mee alaabaa kanaan irra godha. Sanaa booda dan gootu. Iddoo kanarratti jechuudha akkasinitti toletti yoo barbaadan save gootu. Kana caala banannee jechuudha. Achi booda dan gootu. Bakka banannee jechuudha. Facebook peejii. Asirratti lakkoofsa keessan guutuu dandeessu yoo messengerii barbaadan immoo messengerii irra tuqtanii booda waan guutuu barbaadan lakkoofsa keessan itti guutuu jechuudha. Guutan ta'e immoo hin dhiistu. Lakkoofsa asirraa akka namni peejii keessan wal quunnamu WhatsAppii waa tokko tokkoon asirratti yoo lakkoofsa keessan barreessitan jechuudha. Haala kanaan barreessitu continue gootu. Okay gootu. Okay gootu jechuudha. Sanaa booda jechuudha next tuttu. Kunoo jechuudha amma banadhee friendolii kanaa itti ergachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan peejii banachuu dandeenya jechuudha. Kun profiiliidha. Asumatti deebitanii axxanii seentu jechuudha. Yeroo Facebook keessas peejii keessa seenuu barbaadan rannaa tuqxanii yeroo peejii san keessa seenuu barbaadan asumarra tuqxu
dhuftanii jechuudha. Gubbaatti isinii baasa. Kunoo as jira piroofiliinii jechuudha. Piroofiliin asirra tuttu kunoo banadhee jira jechuudha. Akkuma argitan kana peejii banadhee jira jechuudha. Kunoo piroofilii ammarra godhadhee koovorii irra godhadhee haala kanaan banachuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata. As jalatti barreeffamoota garaagaraa waatsaappiidhaan wal qabsiisuu, miseensariidhaan wal qabsiisuu barbaadan edit kan jedhu kanarra tuqxu. Sanaa booda barreeffamoota garaagaraa yoo barbaadan barreeffachuu dandeessu jechuudha. Waa'ee peejii kanaa maaliif akka banattanii kana fakkaata. Akkasiin galuu abdiin qabaa isiniin jedha. Akka irraa barattan abdiin qabaa. Yoo isinitti tole viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haala kanaan peejii dabaltanii tokko qofa miti, as jalattis dabaltanii kireet kan jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Get started kan jedhu kana tuqxanii dabaltanii kabiraa'uu banachuu dandeessu jechuudha. Tokko qofa miti kan banachuu dandeessan. Dabaltanii akkuma feesbuukii sana loogaa out gootanii keessa seentu jechuudha. Itti fayyadamtu peejii guddifattanii booda akkuma kunoo jechuudha. Warroonni gurguddatanii laayikii gurguddaa, foloowii gurguddaa qabatan kuni haaluma kanaan peejii banatanii jechuudha. Achirraa ka'anii beekamtii argatanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan peejii banachuu ni dandeessu isiniin jedha. Itti fayyadamaa. Kana fakkaataa barnoonni isiniin jedha. Warroonni barnoonni kana dura isin darbee yuutuubii keessa seentanii jechuudha irraa barachuu dandeessu. Iddoo viidiyoo jedhu kana yoo tuqxanii viidiyoolee garaagaraa barnoota as jalaa argachuu dandeessu jechuudha. Irraa baradhaa waan isin dhibee as keessa laalaa viidiyoo hordofaa isiniin jedha. Kunoo jechuudha akkuma argitan maxxanseen jira jechuudha waadanuu. Kanaaf as keessa irraa barachuu dandeessu. Akkaataa alaabaa fuula irratti dibatan, aappii mobaayilii tokko irratti akkaataa aappii lama fayyadaman, akkaataa afaan barbaanne gara afaan oromootti jijjiirru jedhee waadanuu viidiyoo danuu jira jechuudha. Paaswordii feesbuukii keessanillee warroonni dagattanii haala kamiin akka argachuu dandeessan eessaa isinii maxxanseen jira. Akkaataa subskiriipii dhofkatanii akkaataa addii cufnee foloowii bichaa banachuu dandeenyu. Haala kanaan jechuudha. Akkaataa guruupii waatsaappi keessa baanu. Kanaaf as keessaa waa baay'ee argattuu irraa baradhaa isiniin jedha. Galatoomaa viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.